Oromiyaa ta'uu ishee irratti constitution biyyoolessaa recognizing institution Oromiyaa inni godhaa waa'ee amma socio cultural kan jedhamu waan baay'een sirraa jira waan baay'ee dhugaa dubbachuudhaaf irreecha irratti waan arginu jira afaan barsiisuu irratti maal jira garuu constitutionally languagein afaan Oromoo ammayyuu biyya sana irratti lammaffaadha miti federal language work language miti constitutioninis afaan biraa recognize amma yoona godha waan ta'eef gaaffiileen kun amma itti hojjechaa irra jechuu danda'a malee deebiinis yoo ta'e deebi'aniiru jedhamuu hin danda'amu gaaffiin saba tokkoyyuu deebi'u guutummaa guututti let alone waggaa 5 dura jijjiirama dhufee fi waggaa 30 dura at least federalism dhufeerra there is going to be a long term garuu recognizing goona qabsoon kun namni tokko calluma danii gaara jiru maal hojjetu kan jedhamus jira innis sirrii miti because the question is going to be at the end akka raajin kaasee is it really worth it haati Oromiyaa boosheedhaa fi gaaffiileen qabnu kuni otoo walitti dhufanii dhani qaamoliin lamaan kuni gaaffii kana hiikuudhaaf plaanii wanta enforce ta'uu danda'u wanta seeraan qabatamee charter dictate kun yeroo kana irratti kana goone jedhanii walii galanii waliin hojjechuu irratti kan isaan walitti fidu produce gochuurraa isaan kan dhaabu maaltu jira amma obstacle kan jettan irratti akka haasoftanii fi I want you to point out the main obstacle is this and it's not going to be PP akkas jechuu hin dandeessan akkas akka yaaddan nan beeka akkas akka yaadamu nan beeka amma warri PP deeggaranii the main obstacle is ijoolleedhaa jedhu waboodhaa isaan barbaadanii mari'atanii hin godhanii hin hojjetanii isaanii jechuu barbaanna miti warri wabooma deeggarru the main problem is mootummaadha isaan akkas godhanii kana jedhanii kana didanii kana godhanii jechuu barbaanna gama lamaaniin iyyuu akkas jechuun barbaadu so your answer should not be the main problem is my opponent your answer should be the problem other to why maaliif akkas gochuu dadhabanii kan jedhu irratti kanadha rakkinni inni guddaan kanadha maalin dhugaa dubbanna taanaan kuni aangoodha miti aangoo eegsisuu irratti urursaadhaan namni aangoo ni eegsisu aangoo fudhachuu irrattis akka seenaa Afrikaa kana beennu aangoonis humnaan malee seeraan wal harkaa fudhachuunis hin jiru so walii hiruu fi humna amma tokko wal jalaa fudhachuutu nurra jira waan ta'eef what is the problem? The main challenge is it is difficult for the government to do this and it's difficult for Wabo to do this. See, Malay, the main problem is Abiy Ahmed or Shimalis Abdisa or the PP government. Jachun Barbad Dandamu, Debi Siri Hintau. The main problem is Marodriba Gamachuboye and the Wabo, Jachunis in Dandam. Akasayo Yadaniyu, at least bringing your thinking to the actual topic. Which one is the main challenge? Because one of the American Kasejra. You think? Why Fifini, why Afani, working socially, why economically, Ishunjira, why Hire Murtefanajra, one by yet Jira, why sharing of power, administrative power sharing go to Siasa, Soda, Kanakana Taudanda, one tef, ego Taudanda. Mind, what do you think is the biggest challenge and what do you think is the best way forward? Kan jedhu lamaan kana irratti ammas deeqaa 5 amma 7tti utoon caalchisiin 5 minutes is best akkasitti dubbanna garuu Dr. Dhugaadhaa fi nama amma dhufu argattaniittu nama ol baasuu barbaadan amma wan argaan jiru ayyaana garuu yoon argeessi maal odhabe akka keenyatti waajjira bakka bu'ee nama dubbatu ta'uudhaaf beekamtii nurraa eeyyama qabaachuu qabaata anillee eegguun as dhufu nama hedduutu jira asirra kannatoota namni hedduu waan jiruuf namumti deeggaru yoo jiraate ati ofii hin galchi malee an galchuu hin danda'u alaafinnetti fudhachuu hin danda'u. Hold on. Alaafinnetiin namni si gaafatees hin jiru. Dubbiin isaa immoo jalqaba gaafa dhufnu dhageenye fakkaata malee kan nu jechaa turre
as keessatti namoota yaada isaanii hubannaa kanarratti hubannoo sirrii qabnaa itti dhiyeenyas qabnaa kana hubannee irratti xiinxalleerra kanan deeggara kan jedhu malee ani bakka buufatee kan jedhu hin jiru abbaan saayyuu as dhufee baluun bakka na buufateera yoo jedhe it's upon their own ofiisaatiif jedha malee namni kun bakka bu'aadha jedhee namni isaaf dhageettii guddaas dhageettii gadaanaas itti laatu hin jiru. Asirratti jirta waan ta'eef ati ofii keetiin bakka bu'aadha jettee yoo dubbatte iyyuu nu akka bakka bu'aatti si dhaga'uu hin dandeenyu. Akka deeggartuutti si dhageenyaa jechuu kooti. So akkasitti naa hubadhu gaafa nama argitan garuu isa dabalachuu ni dandeenya. Nama amma dhufe Dr. Dhugaa waan ta'eef isa 7 to 9 minutes daqiiqaa lamaan tokko naniidhaa fi first round dubbachuu waan hin dandeenyeef namni haaraan dhufa taanaan gama PPTnis akkasumas godhaa fi garuu gubbaarraa gadi buunaa. This time around I'm going to use a timer. Timeriin ni fayyadama. Hopefully gadi buutanii sa'aatiin keessan gaafa ga'u taraadhaan deemna. Sool korraa jalqabnee Awaash achi mootii nan sirreessame akka sila turtaniini ofiisaatii taayimii isinii laataa jechuudha. Ofiisaatii daqiiqaa 5 torban godha daqiiqaa torba isinii laataa. Sool korraan jalqabaa achi Awaashii achi mootii achi Biruukii sanattaansee Biruukittaansee Dr. Dhugaattaansee Bunoo Baddallee achi Raajiidha. Namni haaraa dhufuu dhumarra gala waan ta'eef yoo argines garuu taraan keessan otoo hin gahin maayikii banuu hin dandeessan waan ta'eef meeseejiidhaan chaatii irratti naa barreessa. Erga jalqabame booddee nama steejii isaa qabate qofaatu haasaa because maaliifan akkas godhaa haasaan keessan yookiin baay'ee natti tolee amma gara resolutionii kana fa haasofna waan ta'eef nama yaadni isaa na wajjin wal fakkaatu argeennaan xinnoo afaan koo banee daqiiqaa caalchisuu nan danda'a. So kanarraa of eeguu fi beetu namni keenya waan barbaanne yoo goone sensitiviidha uummanni keenya waan ta'eef inni nafu garuu immoo amma dandeenyeen we don't have to cause it. Tire so akkas goonaa daqiiqaa torban godhee Dr. Dhugaan dhumarratti yookiin siiniidha wal fakkaata waan ta'uuf ammaaf daqiiqaa torba keetti fayyadamii bagana gaan dhufte by the way. We will start the show. Thank you. Malte daqiiqaa kudhannaan jechaara deebise. Dirqamaan daqiiqaa kudhan isin ilaachuuf jedha dubbichoo isidin. Okay, torba confirm. Yeah, starts. I think Dr. Dhugaadhaaf waan kennitu natti fakkaatee ture ittaan fufa. Obboleessi kiyya waan baay'ee kakaasee ture obboleessi anatti aanee kaasee wantoonni inni kaasee I think waan yeroon dubbadhu waan PP fayyadu yookaan waan ABO fayyadu duwwaa irratti xiyyeeffadhee toon ta'een waan Oromoo fi Oromiyaa fayyadu irratti xiyyeeffadheetan dubbachuu barbaada akka kootti 2018 asitti wanti nuti dhabne waan salphaa miti waan baay'eedha. Fakkeenyaaf loon waa'ee uummata Booranaa kaasee dubbatee ture obboleessi kiyya waa'ee saawwa Booranaa kana yeroo kaasnu dhumaatii Boorana keessatti ta'e mootummaan biyya bulchu otoo beekuu otoo arguutti dhoksee loon miliyoona 3,500 akka hongeedhaan dhumanii fi namni kumaatamaan lakkaa'amu akka hongeedhaaf dhumuudhaaf kan sababa ta'e mootummaa biyya bulchaa turedha. Kuni seenaa kaleessa dheengaddaa miti waan ija keenyaan argaa baanedha. Kun immoo maaliif ta'e Booranni ifatti mootummaa sanaan erganni aangootti os dhufeeti kaaseetti mormaa waan tureef uummata sana balleessuu
yoon waraanaan fixe waraanaan nan fixa yoo waraanaan milkaa dadhabe immoo beelaa nan fixa jedhee irratti xiyyeeffatee hojjechaa ture. Namoonni mootummaan kun gaariidha jedhan yeroo sana maaliif akka isaan waan kana falmuu dadhaban ani hin beeku jechaadha. Fakkeenyaaf barreeffama taa'ee danda'a yeroo baay'ee nan hordofan ture. Egaa biyyi fa'aa wajjin wal dadhabee xiqqoo ishee irra isaa dhufe malee suura Boorana keessaa odoo hin taane suura Keeniyaa keessaa fuudhanii maxxansaniitu ittiin mootummaa keenya qeequ jechaa ture. Yeroo Booranni beela'ee nuti suurota sana maxxansaa turre jechaadha. Inni kan biraan mana barnootaati. Mana barnootaa fi Finfinnee keessatti mana barnootaa bannee jedhu mana barnootaa isaan banan 3, 4 yookaan 5 manneen barnootaa sana deddeemee ilaaleera. Manneen barnootaa sun waan ittiin barreessan hin qabu, wantoota hin qabne waan baay'ee qaba. Sanuu wantoota baay'ee qaba, hirrina baay'ee qaba manni barnootaa sun. Sana duwwaa miti. Mana barnootaa naannoo Finfinneetti ijaaramaa jiran keessa fakkeenyaaf Buraayyuu keessa mana barnootaa 63tu jira. Mana barnootaa 63 jiru keessaa manni barnootaa afaan Oromootiin barsiisu mana barnootaa 3-4 irraan caalu jechaadha. Kan dhuunfaa fi kan mootummaa dabalatee. Kuni maaliif ta'uu danda'a? Erga Oromiyaatii afaan Oromootiin barsiisuu qaba. Natti fakkaata. Eega mootummaan keessa mootummaa gaarii ta'e Oromoof waan gaarii yaadatee maaliifidha kan kanarratti hojjechuu dadhabee? Inni kan biraan magaalaa Finfinnee matuma isaati. Nuti Finfinneen kan Oromiyaatii jenna. Mootummaan keessan garuu lakki Finfinnee dhiisee ani shaggariin si ijaaraa jira jedha. Akkas taanaan warri Israa'el waggaa 70-80 maaliif Yerusaalemiin falmachaa ba'an? Maaliif irratti dhuman? DC'n mala isheen ittiin Virgiiniyaa fi Meerilaandiin nyaachaa turte beektu. Warri beektan jechaadha. Sanaaf mala sanattidha kan isaan deemaa jiranii. Adda Bilisummaa Oromoo manifestoon Adda Bilisummaa Oromoo magaalaan Finfinnee kan Oromiyaatti, handhuura Oromiyaatti, Oromoon Finfinnee falmata malee naannoo Finfinnee falmata miti. Kana irratti waan dhibbaa irratti walii galuu hin dandeenyedha jechaadha. Kana malee obboleessi kiyya kan inni jedhe isa duwwaatu jedhe sun ta'in akka mootummaa sanaatti. Summii nyaachisnee nama hin fitne namoonni mana hidhaatii waraana qawwee lafa kaa'anii abbootii gadaan galan Jawaar faadhaan Baqqalaa faadhaan galanii summii nyaatanii hin dhumne kan jedhu nutti yeroo baay'ee lakki summiidhaan nama fittanii jennan immoo ragaa qabna. Mana yaalaa keessaa viidiyoon ba'aa ture, suuraan ba'aa ture. Dhugaadha jettee dubbatte no dhugaa miti nama fittani. Nama nagaa barbaanna nagaa buusna dhuguma Oromiyaatu gar tokkotti mataa qabata jedhee qawwee lafa kaayee harka isinitti kennee summii nyaachistanii fittani. Kanaaf amantaa isinirraatii hin qabnuu isiniin jechuu barbaanna. Inni kan biraan wanti nuti yeroo hundumaa irratti isin komannu dhimma Dirreedawaati. Dhimma Dirreedawaa dhimma magaalaa Finfinnee, dhimma Dirreedawaa, dhimma daangaa Oromiyaa karaa hundumaa cabaa jiru. Karaa lixaa Benishanguliin cabaa jira, Horroo Guduruu keessaa Faannoodhaan cabaa jira, karaa gubbaa Somaaliyaadhaan cabaa jira. Kun waan tokko isinitti hin fakkaatu. Nama kottu nyaannaa jedhu wajjin nyaattanii bartan isaanii wajjin nyaachuu barbaaddu jechaadha. Yoo kanatti itti yaaddutee nuti waan isiniin morminuuf hin qabnu. Kana malee nagaa barbaanna karaa nagaa qabsoof jettanii mootummaadha warri as keessa jirtan mootummaadha waan ofiin jettaniif akkasittiin isin gaafachaa jira. So maal isiniin jechuu barbaadeetani? Maaliifidha kanii warri karaa nagaa falmanna jedhanii dhufanii waajjira Oromiyaa keessatti banatan waajjira 300 wayii cuftanii hunda isaanii mana hidhaatti guurtaniitu falmi karaa nagaa sana akka inni zeerootti deebi'u. Eenyutu kana booddee isin amanee isin wajjin dorgommii dhufa? Eenyutu isin wajjin walamanee falmii dhufa? Adda Bilisummaa Oromoo dhiisaa kaafaa'oo mataa isaa hin hambisne walii gala guurtanii mana hidhaatti galchitan. Waajjira isaanii waajjira 300 wayii kan kaafaa'oo cuftanii. Amaara Faannoo hidhachiistanii. Inni kan biraan kondominiyeemii naannoo Finfinneetti. Kiiloomeetira 50 fi kiiloomeetira 20 magaalaa Finfinnee irraatii achi buttanii kondominiyeemii ijaartaniitu Faannoodhaaf kennitani. Faannoon irrachi keessaa gadi ba'ee Finfinneetti gadi yaa'ee yeroo kuwaasii taphatamu gaallaa nuun jedhee nu arrabsaa jira. Isiniinis dabalatee isin arrabsaa jira. Kan kana godhe isini birrii miliyoona 100 yeroo garaagaraatti laattanii sababa ispoortiitti sababa maalitti jettanii Faannoo hidhachiistani. Oromiyaa keessatti bakka garaagaraatti beelatu jira, dheebuutu jira, hongeetu jira, saawwatu dhumaa jira, hin dhossitu. Ammallee busaan bakka garaagaraatti Oromiyaa keessatti nama fixaa jira. Hin dhossitu qoricha ija tokko namatti kennaa jirtani. Akka Oromoon lafarraatii dhumuu barbaaddu jibbaddaa isinirraa qabaannee miti. Oromummaa himattu, Oromoodha jettu, afaan Oromoo dubbattu, waan irratti isin jibbinu, waan irratti isin tuqnu hin qabnu. Garuu qabsoo Oromootti bishaan naqaa, awwaaratti naqaa qabsoo Oromoo ija jaamsaa jirtu. Kana isinitti ilaaluun barbaannu. Kanaaf dargaggoon kaleessa dhagaa darbatee TPLF isin wajjin hojjetachaa turtan, wajjin nagadachaa turtan, aangoo irraa buuse amma immoo isin shira jijjiirrannaan Oromoon
deebi'ee bosonatti galee isiniin mormaa jira. Kana keessatti yoo hin dandeessu ta'e akkanaa deebistan yoo hin dandeessan ta'e immoo hooggantoota keessanitti akka himtaniifidha. Kan kana isiniin jechaa jiru wallaaltanii biti ni beektu Oromoo waan isin gaafate qaba waan isin biraa qabu qaba gabataa Oromoo irraa nyaattu Oromoo akka hin taanetti dhiibdu akka hin taanetti ajjeestu dirooniidhaan Oromoo ajjeesaa jirtu kana isin gaafachaa jirra. Maali isin godhe Oromoon sabbata Oromoo irraa eeggatanii nyaattaa yeroo Oromoo akkanatti ajjeestan hooggantoota waan jettaniif kana jedhe galatooma isinin eega deebii keessa. Okay. Taraan naqaqqabina fakkaata. Kan keessa. Ayyee fayyaa ta'a. Gaafiin isaa waan wal maku fakkaata. Oromoon koozii hin qabu namni jedhu yoo jiraate inni nagaa hin qabu natti fakkaata. Malee kooziin ni jira eenyuma birayyuu gaafiin ni jira. Gaafiin waraana namatti bansiisu jira isa jedhudha gaafiin yoo jiraate malee gaafiin ni jira. Gaafiin qaba Oromoon borullee hin qabaata. Gaafiin biyya kanaa waraanni har'allee borullee kan hin dhofkamne gaafii Oromootiif jedhee waraana banee lolee lolchiisee 93 galachin deebi'an mallee. Sanaan booda seera biyya kanaa lafa kaa'ee waa'ee barnoota seera barnootaa lafa kaa'ee daangaa Oromiyaa lafa kaa'ee sanaan booda gatee baqate. Challenge gochuu dadhabee jechuudha. Oromoon kuffisuu hin dadhabne rakkinni Oromoon qabu durii kaasee mootummaa dhiibee kuffisuu rakkina hin qabu. Dhiibee ni kuffisa mootummaa bulfachuu rakkina qabu. Haile Sillaasee gadaa'anii dargiitti kennanii biraa deebi'an. Waliin wal fixan. Darguu dhufanii ha'anii wayyaanitti kennanii Eertiraatti deebi'an. Ammas sanumatti hin deebi'an jechuudha. Kooziin har'a jiruuf kooziin neengadda jiru tokko miti. Hinnarraa gaafii diimookiraasiiti. Gaafii misoomaati. Gaafiin Oromoo qabu amma saadiqa. Gaafii du'aaf jireenyaa keessa kan gashe ijoollee Oromooti. Oromootu waliigaluu dadhabee rakkina keessa galche malee Oromoon ofii isaatii ka'ee wal faana dhaabbatee gaafii seeraan deebi'uu hin qabne hin qabaa. Seerri mootummaa gaafii koonaan deebisuu waraanaan hin deeffadha jedhee hin kaane Oromoon. Oromoon sa'a kana seera ofii isaatiiti dhiigni itti gannamee lafeen itti cabee seerri biyya kanaa seerni federaalaawii diimookiraasawii riippaabilikii ta'e. Kan Oromoon itti cabee dhiiga isaatiin fide lafa kaa'ee isuma cabsuu dhaqe isuma kaleessa ofii isaatii dhaabe kanuman cabsa jedhee waraanaan laga seenee jechuudha. Kuni seera cabsuudha seera ofii ijaaree cabse jechuudha waggaa 7 keessatti. Kan biraa Oromoon Oromoo haa bulchuudha qabsoon Oromoo dura. Oromootu Oromoo bulchaa jira amma. Shimallis Abdiisaa Ulfaataa jechuun warra chaartarii irratti mallatteesse tokko isa. Abbaa Shimallis Abdiisaati. Qorachuu dandeessu. Kanaaf ispeeshaalii Oromoon anaa wanta jedhamu hin jiraachuu hin qabu jechuudha. Gaafii Oromoo namni wallaale hin jiru. Har'a warri jiru immoo jenereeshinii qubeetu jira. Akkuma keessan kan Oromoof gubatu jira. Barrii banamaa keessa galee kan Oromoodhaaf barrii cufame bansiisuurra barrii baname keessa taa'een Oromoodhaaf qabsaa jedhee kan galee keessa jirutu jira. Oromoon hin dhukkubsatu hin jedhina. Na duwwaatu Oromoof dhukkubsatan jedhina. Inni dhukkubsatan as keessa jirus akkamitti deebi'a? Tokkoffaa gaafiin Finfinnee seera diiguu barbaachisa. Seerarra Finfinneen mataashii magaala mataashii dandeessa jedhee jira. Sana deebisuuf seerri sun diigatuu qaba. Gaafii afaaniiti. Gaafiin afaanis gaafa afaan federaalaa afaan hojii federaalaa afaan Amaaraati jedha. Gaafii sana deebisuuf afaan Oromootiin manni barumsaa naannaa jiru hundatti banamaa jira. Allaansii barbaadamaa jira jechuudha. Gaafa harka baas jedhan nama gargaaru giraajuwaalii wanti deebi'aa jiru jira jechuudha. Kanaafi numa qofatu deebisaadha rakkinni.
Ana qofatu Oromoo ispeeshaal Oromoodha wanti jedhamu jiru. Hundumtuu Oromoodha. Oromoo fi dhukkubsata. Oromoon adda hin jiru. Hundumti keenya Oromoodha. Oromoo irraa dhalaan nama ta'etti. Kanaafi akka kanatti yoo wal dhaggeeffanne soolishiiniin hin dhabamu. Ina mannaga. Obbolaa keenya ijoolleen barattu wallaggi kan inni beela'uu fi ijoollee isaatu beelessaa jira. Diina miti. Waggaa 60moota keessa diinatu beelessaa ture. Amma ijoollee Oromoo beelessaa jira. Duriyyeen gandaa maqaa abaa'ootiin baatee uummata saamaa jirti. Kana eenyu godhe? Nutu godhe waliigaltee dhabe keenya jechuudha. Ana achi jiraachuu baannaan ana duwwaadha karaa koo duwwaatu mootummaa Waaqayyoo namaa kenna isa jedhamu sana. Karaa koo Dr. Mararaa jedhama. Karaa koo malee hin ta'uuni kanatu rakkina Oromootti fide wanta biraa miti. Kanaaf yoo danda'ame gadi teenyee karaa koo qofatu hin ta'in namni gaafii Oromoo deebisu hundumtiyyuu deeggaramee gara fuulduraatti dhiibuudha. Yoo danda'ame malee ati bu'ii ani yaabbadheeni gaafii Oromoo deebisaanii rakkina keessa nama gashe. Maal jennaan mootummaan humna qaba hin lola kilaashi isaa lafa kaa'ee si wajjin kootuuti galii siin hin jedhu otoo ittiin loltu. Mootummaan kan Oromoo qofaa miti. Kan sabaaf sablammiiti. Kanaaf amma danda'ametti iddoo itti walitti siqnee walitti haasofnee isa wayyan jedhee namana maal jennaan kaleessas wanta dubbataa jiru jira. Aangooliin as keessa jiran illee jiraatan malee warri haaraa nutti makaman jiraachuu danda'u. Kan kanarraa nafe garuu ganamaa galgala waa'ee kana haasofna waan ta'eef ilaalchi keenya kan walitti nu fidu haa ta'u. Sa'aatiin natti xiqqaattee jirti. Kanumaan jechuu barbaada. Kan biraa sa'aatiin Coca-Cola hin kaasu. Lamma ta'uun argadhe ittiin deebi'an. haa ta'u fayyaa ta'e ulfaadhu. Deeqaama sakandii makuudha 5 akkasitu siyaafa waan ta'eef taappikii haaraa jalqabdeennaan addaan siqu taa'imariin. Kan addaan see Brook miti. Ofii isaatiin filatamaa maaf rakkadha. Walittaan seesin fide garuu okay. Just go ahead. Okay. Galatooma amma kanatti ta'anii mari'achuun kun waan tokko sagantaan akkasii kun jabaatee itti fufuu qaba kan jedhu osoo dhaamsa qaba. Ani amma kan naan galle raajiin faantis soolkoo faantis kaasan gaafiin uummata Oromoo bara 1960 keessa ture. 70 keessa ture har'a jiraa kan jedhudha. Gaafiidhuma bara san qabanneetuma haga dhumaatti deemna yoo jedhame waan nama baasuu miti. Amma bee gaafiin uummata Oromoo jijjiirameera nutu hin jijjiiramne malee hojii. Baay'een keenya isuma bara san warri duraanii sun fudhatanii gadi baasan qabanneeti. Isuma haasaa jirra. Garuu gaafiin jijjiirameera. Self determinationidha moo self administrationidha gaafiin tokko kan jiru. Inni self determination kan jedhu sun bira jijjiiramee self administration haa ta'u biyyuma Oromoon Itoophiyaadhaan adda ta'ee jiraachuu hin danda'u. Iddoon birootuyyuu kan keenya bal'achuu qabnaa miti Itoophiyaatti Horn of Afrikaatti achi guddachuu qabnaa isa bira darbinee galaana diimaa achi ce'uu qabnaa jechaa jira. So gaafiin jijjiirameera jechuudha. Kanaaf gaafii kaleensaa irra dhaabbannee onnaa jechuun dandeenye. Garuu maalidha? Wanni tokko sirriitti walii galuu kan qabnu. Abaawoon gaafii uummata Oromoo qabatee gadi ba'e suni kireeditii hin qabu jechuu koo miti. Kireeditii guddaa qaba. Dhiibbaadhuma santu gaafii dhalchaa dhufee dhiibbaa gochaa dhufee har'as sadarkaa irra nageenya kanaan kan ga'e gaafii kaleessa isaan kaasanidha. Abaawoon immoo erga gaafii kana kaasee uummata Oromootiif deebii maal deebise kan jedhu immoo gaafachuu qaba. Waggaa 40 wayi qabsaa ture uummata Oromootiif gaafiin deebise maali yoo jedhe anaaf gaafiin deebiin jiru. Garuu erga badhaadhinni immoo keessa alaa erga dadhabame keessa uummanni qeerroon hooggantoonni har'a namoonni tokko viidiyoo jedhanii tuffatan sun walgaanii erga qabsaanii booda gaafileen hedduu deebi'aniiru. Maal keessa taa'ee deebise badhaadhinni? Qormaata adda addaa keessa taa'ee waraana keessa taa'ee waraanni kaabaan ture sun waraana salphaan ture.
Aktaroonni isaanii hedduudha. Uummanni lixaa hundi yookiin biyyoota lixaa jechuu godha baay'een keessa lixarra jiraattu waan ta'eef biyya lixaa western countries jechuu godha. Duubaan odoo jiran waraana san keessa taa'ee gaafiin uummata Oromoo deebi'eera. Baay'een isaa deebi'eera. Gaafiin immoo akkuma sila jedhe jijjiirrameera. Gaafiin jijjiirrame sun baay'een isaa deebi'eera. Kanaafuu jira hin jiru. Garuu qormaata kana keessa waraana keessa teessee jireenya qaaleensi jira. Warri bitaa mirgaan aangoo kana barbaadan sirna durii deebisuu barbaadan jiru. Warri sabaaf sablammiitti amanne amma nuti Hibra Beeraawwitti Itoophiyaa gadi dhaabna. Sabaaf sablammii hundaaf taate malee saba tokkoof hin taatu jennee hojjennu kanarra kan mormanii nooraanan jiru kana hunda keessa taa'amee gaafileen hedduu deebi'ameera. Kan dhimmi afaanii heera mootummaa akkuma jedhame yeroo fooyya'utti tarsa'iitis hin gatamu ittis hin bu'amu warri jedhamee akkuma quraanaa yookiin wangeelaatti ilaaleeramu sunis hin ta'u. Amma badhaadhinni gaafiin afaanii hojii 5 jedhee qabateera. Kana qabatee dorgommiitti dhiyaatee moo'e. Gaafa mootummaan badhaadhinaa immoo kophaa yookiin paartiin kun heera jijjiiruu hin danda'u. Uummataan walii galee riifarandamiidhaan iddoon kun haa jijjiiramu iddoon kun haa taa'u gaafa uummanni jedhe as gabbaamee jechuudha. Gaafsan afaan 5 kanaan dorgomee moo'e waan ta'eef achi keessaa tokko afaan Oromooti, afaan Sumaaleeti, afaan Tigreeti, Amaariif, Affaar. Afaanonni kun afaan federaalaa ta'u. Kun piraaksisii biyya keenyaa qofa osoo hin ta'in biyyoota hedduu waan jiruuf kunis hin deebi'a. Har'uma halkan tokkotti haa deebi'u jennee haga quba walitti qabnu maal ta'a gadi teenyee haasofnee ala teenyee haga achi qubaas qabnee sobaaf dhugaas walitti maqaa walitti baasaa oollu gadi teenyee mari'annee waliin yoo deebise gaafii uummata kana. Kan jedhu yaada qaba. Kanaaf jabaannee wajjin haa hojjennuudha malee gargar taanee quba walitti kan qabnu akka amma Sool Koofaanti kaasutti waggaa 5 fi roobni odorroobiin uummata naannoo Booranaa irratti miidhama geessan akka waan mootummaan raawwateetti yeroo ka'u nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisa. Amma dargaggeessa kanarraa waan akkasiin eegu. Tarii waan biyyarraa fagoo jiruuf, waan gurri dhaga'uuf, waan itti maniif dhugaatti fakkaachuu danda'a malee waggaa 5 fi roobni. Akkamitti namni uummata jechi badhaadhina jedhu moggaasni paartii kanaatu kan dhufe nageenyi badhaadha kan jedhu Boorana irraa diraayiv godhee fide muummeen ministeera biyya kana achi kan dhufeedha malee bakka biraatii miti. Maddi isaatu maqaan paartii kanaaf Boorana. Akkamitti uummata Booranaa beelaan fixa jedhamee yaadda. Quba akkasitti walitti qabanii maqaa wal balleessuun hin ta'u. Eenyutti quba qaba jennee mee of haa gaafannu. So ani immoo kontribuushiniin koo gaafilee uummata kanaa deebisuu maalidha kan jedhu kaasnee san booda gahee keenya haa baanu kan jedhutti odoo dhufne gaariidha malee akkasitti maqaa wal balleessuun hin ta'u. Amma maaltu taa'e? Mee namootuma baadiyyaa keessa deemanii waraanallee waraanaan jiranii saamicha hamaatti jiru. Ijoollee tokko waamne yoo gaafannu yookiin maatiitti erginee hara ijoollee keessan qabadhaa yoo jennuun eebalu beebirrii miliyoona haganaa qabaa ani ganaadha miliyoona naan guunne saamicha irra waan jira miliyoona naan guunne ishii san guuttadhu malee akkamittan galaa harka duwwaan galaayi. Amma kun qabsoodha. Tarii maqaa baa'ootiin yookiin maqaa ollaatiin hojjetama jechuu dandeessu. Miti kan hojjechaa jiru qaamuma kana kun dhaabbachuu qaba uummata irraa. Uummanni kun mootummaa biyyooma taane kan jidduutti rakkachaa jiru uummata. Kun saamee badaa kun san barbaachutti waan biraa uumamaa kan rakkachaa jiru uummata jidduutti. Kanaafuu kana uummata irraa dhaabnee waliigallee quba walitti qabuurraa harka wal qabannee dhimma kanaa gadi teenyee haa eegnu kan jedhu yaada qabaa galata. Fayyaata marratti waan mataa jabaa jiru tokko sinitti tooni mini hin fixu. Normally sa'aatii 2 caalaa akkas hin taa'u. Garuu mariin kun marii baay'ee barbaachisaadha. Marii akkasii gochuutu nurra. It's really indicative of what we are dealing with. So point out wanta tokko godhee daqiiqaa kanarra gabaabbatuun isin ilaadha. Ergan point out godhee booddee isarra waan jettan dhaga'ee wal biraa deemna. Garuu itti deebinee dhufna maqaa keessanis reejistarii godhee qabadheera. Namoonni biraanis namoonni hiriiraan hin argannes itti fufii Dr. Dhugaa. Yeah, thank you, Ayana. Baay'ee galatoomii. Basically, let me start sa'aatii natti qaachuu mala. Baay'een beekuu malu.
Garuu the past history of Oromo ideology is very important for the current situation. Yeroo darbe keessaa ideology yookaan yaadolee Oromoon qabanii gurguddaa lamatu ture yeroo sana har'as jiru jecha. Itoophiyaa biyya jedhamtu kana keessatti Ikno Aምላክ 1280 kan Abisiiniyaa yookaan Selemoon daayinaastiin erga dhufee booda Oromoon gadaa siistemiitti jiraatu erga jalaa badee booda ideology gurguddaa lama